ganama mata duree gabaabaa tokko isinitti hima. Dhugaan isinitti hima. Ammatu amma fakkeenyaaf kantiibaa Oolataa jedhu. Kantiibaa Oolataa. Kantiibaan Oolataa dhufee kaayi lafaa siin jedha. Dhufee dhumu. Kantiibaa beekta kaaselaan beektu reeti. Beektu. Kaayi siin jedha hin gaatu. Yeroo kanaa kaasee safarri uumaa jedhama. Hawwii jedhama. Naannoo hawwiitii lafa kaaree 300 sii kenneerrana gittamiin kufee bakka bishaan itti nannee fuunee galla bakka of wallaalu. Maaliif illaannee bar waadaa galee malee maaliif aboo kennuu qaba. Aboo waa gochuu qaba. Aboo tarka jira. Amma inni nama dubbadhu kun aboo waaqaaf lafaa harkasaa jira. Yeroon waa tokko jecha tokko dubbadhu ameen jedha isiniif haa ta'u. Arra ganama mata duree akkasii dubbadhu naan jedhe Waaqayyo. Dhugaan isinitti himaa mata duree na gaafa dhageessan amma sagaleen keessan gincii ga'utti ameen jechuu qabdu. Dhugaan isinitti himaa. Dhugaan isinitti himaa mata duree na gaafa dhageessan maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan tokkoon isiniif haa ta'u. Innis akkas jedha mata dureen koo har'aa kun har'i isa dhumaati. Bakka natti dhufe gaa'essan naqaa. Isteer kol qabadhaatti fataadhaa ija akka maraqanaati ija keessan gadi baasaati malillisin jedhina amaraqa ijoollee Waaqayyoo mniitiin arra rakkina keessan baay'ee sa waggaa darbee sa ji'a darbee sa torbee darbee sa waggaa 20 30 kana kaakilii abaabilii walitti qabi iddoo tokkotti walitti qabiiti ija see keessa laalee akka jedhiin har'i isa dhumaati jedhiin rakkatteettaa bo'aa jirtaa dhiphachaa jirtaa dhukkubaa jirtaa eebbi kee qabameera balballi cufameera keeziin kee tokko si jalaa hidhameera har'i isa dhumaati. Sinimni tokko sagalee ol kaasee nama dhiisa bitaa mirgaan ilaalina sagalee keessan ol kaasaa kaan koo har'i isa dhumaati jedhama. Isa dhumaa leeka biraazii haadee isa dhumaa. Saduma ilaa dhaggeeffadhaa biyya lafaa kana keessatti wanti dhuma hin qabne hin jiru. Rakkinni dhuma qabaa, beelli dhuma qabaa, ari'atamuun dhuma qabaa, kabaji dhuma qabaa, abbaa aangoo ta'uun dhuma qabaa, beekamtiin dhuma qabaa, bifti dhuma qabaa, even fiiziikaaliin keewuun dhuma qaba. Amma garuu ergaa tokkoon sitti hima. Obboleetti ergaa tokkoon sitti hima. Waan dhuma qabuu jettee of hin ajjeesin dhuma qaba. Obboleessa koo ergaa tokkoon sitti hima. Waan dhuma qabu jettee rakkina dhuma qabu jettee maqaballeessii dhuma qabu jettee of hin miidhin dhuma qaba. Ameen jedhe. Dhuma qaba. Iyyummaadhaan lolamaa jirtaa dhuma qaba. Beelaan dhiphachaa jirtaa dhuma qaba. Daaraan rakkachaa jirtaa dhuma qaba. An sagalee isa jiraataan dubbadha. Waaqayyo sagalee kana saba kootti himi. Saba koomna raawwadhaa jedheera. Har'i isa dhumaati jedhiinaan jedha Waaqayyo. ዛሬ የመጨረሻ ወለተ ገለገላቲ har'i isa dhumaa ኤላ ባሲዳ ሩምባስ ታኪና ሀቴ እትገለገሊ har'i isa dhumaati jedhiin. ባይዘዌ namoonni wantuun dhumtu tokko bifti isaa isa dhumaa akka hin arganne bifti isaa dhuma akka hin qabne itti dhagaame nama baay'ee miidha bifaan akkasan qaba tokko qabeenyi dhuma hin qabne waan yaaduuf isa qabeenya hin qabne miidha tokko maqaballeessiin arrabsoon jechin taane waan itti yerootti baay'atu isa dhumaa mitam koo kanumaa jedha isa dhumaati. Waaqayyo har'a sitti hima dhaga'i akkas jedhiinaan jedhe obboleetti abdii kutatteetti ergaa kennan himaan obboleessa abdii kutatteetti ergaa kennan himaan inni ammatti dhiphachaa jirtu kun isa dhumaan godhadha Waaqayyo. Please natti baay'ata sagaleen xiqqisee isiniin dubbisa kana keessa kootti ulfaataa jira. Ergaan sitti maa dhaggeeffadhu. Waaqayyo piroogiraamii qaba. Piroogiraamiidhaan si fuudhee manaa si baasa. Amma dhumaatti immoo si geggeessa. Kanaafuu ijoollee ija see keessa ilaalaati adiraa Waaqayyo akka namaa qorichaan tuutaa ulatee dhufeen godhatina waldaa keessatti.
Injedina baka akam kasala ke hojii irraa feebule nama kasala hojii irraa feebule kasalli gaafa tulama bulu o wal alamati kan akkasin ta'ina afura jinni yoo ta'e mataa salaa kun akkas rukuteera. Amiin. Walitti galagalaati amma ijoollee keessa laala kolfaal takka. Injedina qeensa nyaatina. Isti ija see keessa laalaati serious sagalee waaqayyoon dubbadha. Arraajii ergaanan sittim. Inni ti waraanamtee tasan fayyu jette sun arresa dhumaata. Itti dabaliiti arresa dhumaatee ni sagalee ol kaa'u. Heera bashii kaprahaati. Ameen jarrisee baatu. Dhaggeeffadhaa isinitti himaa. Ba'u 14:13 akkasidha. Museen immoo saba sanaan warra Gibxii warra har'a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef sodaatinaa maal ta'a jabaadhaa abadhaati har'a gochaa waaqayyoo isin fayyisuudhaaf raawwatu maal godhaa ilaala amma lakkoofsa 14 amma waaqayyo isiniif hin lolaa isin gabii argadhaa gabii argadhaa jechuun isin hin lolinaadha bakka hiika kan biraan qabu Giriikiin qabu maaliin qabu sanan qabu gabii argadhaa jechuun amanaa fudhadhaa dhiisaa lolatinaas hin sodaatinaas. Sajjal qaba amantiin gabii namaa ikuumii namaa gabii argachiisaa gaa'ila namaa gabii argachiisaa gaa'ila namaa gabii argachiisaa nagaa keessan gabii sammuu keessan gab godha amanuun. Ilaa dhaggeeffadhaa. Sabni Israa'el waggaa 430 harka Fariyoon turan. Fariyoontu akka barbaade godhe. Waaqayyo dhufeet sabni Israa'el guyyaan kun hin dhufananii iyyaan rakkinni kun akkasumatti itti fufanii jedhanii yaadu. Waaqayyo dhufee isa dhumaateera. Ittiin fufu. Ilaa dhaggeeffadhu. Dhoqqeeriituun kee ittiin fufu. Ashkarii ta'uun kee ittiin fufu. Reebamuun kee ittiin fufu. Boo'ichi kee ittiin fufu. Ergamaa koo ergeera har'a isa dhumaan godhaa. Eewu amma jecha profeetikii tokkoon dubbadha jecha raajummaa tokkoon dubbadha eewu ergaan argaa fudhata waaqayyoon adibeera raba koo wajjin jira ati immoo amani yooti gadi baatu ergama waaqayyo wajjin fuullee ol argan የምስራች ኤርጋ ከነጌሱ ለቤን ከከነቲን ቦቆት ጋይል ከ ተጃጅል ከ ማን ከ ጅሬኝ ከ በሩምሲ ከ ኢኮኖሚ ከ ከነቲን ጃራሙ ol argan አሜን ጀራ waaqayዮ Museen moo qaldiin beeku dhaqe gadiftamoo gadi inni seen eewrate jedheen Fariyoon ana malee hin jiru dhiyaa dhagaa eewrate naan bakka an ergameen dhufee waaqatu natti jira waaqayyo jira amma namoota tokko gaafa bisoota amma gaafa bisootiin gar malee sanitti ta'u waaqayyo yoo hin jiru jettuuni giddiin qabaatiin bisootiidha malee isaa kan siyaasofsiisaa waaqayyo jira amma ofirii gaafa rakkinni sitti hin jiru bakka hin jiru takka turtee immoo boo'uu jalqabde gooftaa koo Yesuus koo waaqa siyaa qabraam jette zalaaqiin ta'uu jechuudha hin jiruun kee ilaa akkas jedhe Fariyoon eewudha waaqa jira sakam waaqayyo maaliif akka isinii galee na dhaggeeffadhaa wanta Fariyoon waaqayyo waaqa sakam jedhee isinii galee sabni kun saba abbaa qabuun fakkaatu waggaa 430 akka barbaade godhe indaaqoyyoo si jalaa baddeeyyuu saayitii 24 qabaleetti himteetu ijoollee irratti barbaadamni ganda keessa saawwi si jalaa bannaan iyyuu hin barbaadde even saanti birriin tokko si jalaa bannaan gajjettaa hiicattee biran dabartuun kan hunduma isaa kaaftee biyya balleessitee barbaadde sabma kana kan barbaaduu dhaqe hin jiru waggaa 430 ta'a hin jiru abbaan qabu yaad lakka abbaa qaba sittani maal ga'e rakkachuun kee abbaa qabuu dhiisuu kee ibsu abbaan kee nufaa gaafa rakkinaa dhufee mimmaan sirraaqa isin eebbisu jira isin eebbisu harka ol kaasa argaa nan kafradhaa namni tokko sagalee ol kaasee ana abbaan qaba jedhume dabali ana abbaan qaba eri dabala ana abbaan qaba edame yoo rakkadheeyyuu yoo nibbadheeyyuu yoo rakkininatti baay'ateeyyuu ana abbaan qaba edha isa afaan guutaate abbaan qaba edame bakka
abbaan qaba. Ilaa an waan waaqayyoo natti himu, waan waaqayyoo isinitti himu, waan waaqayyoo na ajaa'iba isinitti himaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyoo gaafa si gargaaruu barbaadu faallaa diinni kee godha. Faallaa diinni kee sirratti hojjete si hojjeta. Amma Fariyoon kaayyoon isaanii guddaan istaatiksii saba Israa'el xiqqeessu. Baay'ina isaanii lafarraa fitu. Akka isaan ijoolleen godhanne gochuu. Kanaaf iyyuu marfee akka isaan hin deenye godhe waraane miti. Laame garaatti baatanii harkatti baachuu dadhabuun nama miidha. Waa lama godhe Fariyoon. Saayikoloojii miidhaa jira, qaama miidhaa jira. Hojiitti baay'ise dubartootii akka ulfi garaa ba'u. Waaqayyo moo dhufee maayida sitti fakkaata. Sabni Israa'el ammuma gadi dhiibaman baay'ata. Seebbisu? Sineebbisu? Adaraa pheenxee sirriin eeyyeedha. Sineebbisu? Sineebbisu? Een jettan sineebbisu hin jedhe. Torbee kan. Laa atoo dhagaan jirtu atoo laa. Sarraajonni laa muudiima raajotaatiin kun inni akka jedhe muudiima keenya hin ta'a. Rakkina qaba erga ol kaase. Ergaan sitti ol kaase erga gelachuu. Torbee kan. Hin jenne ameen hin jenne. Torbee kan. Amma qarshii sirkaa balleessuu barbaadan harka kee kiisii keetta horatu. Torbee kan. Ol kaase harka torbee kan. Torbee kan. Torbee kana. Labsii mana kiraayin sammuu kee utuma cinquu waaqayyo dinqisiifa hojjetu. Torbee kana. Waggaa kana. Ammuma badii kee barbaadan waaqayyo si haa baay'isu. Mandara diinaatti kabajame. Warra si ajjeesu barbaadan gidduutti kabajame. Warra si balleessu barbaadan gidduutti kabajame. Umuriin kee haa dheeratu ameen jedha. Saluma waaqayyo itti jalqabe kaa Fariyooniin rukutuu jalqabe. Fatteetti erge. Injiraanitti erge. Rukute ka garinni sonnaan dhayicha kurnaffaadhaan Fariyoon harka laata. Isayyuu maayidha. Amma ergaa tokko dubbadha. Isayyuu maayidha isinitti fakkaata. Museen ba'ee kadhachuu barbaada. Saba kana wajjin fuula Waaqoo dhiyaachuu barbaada. Fariyoon hin bira dhaqanii iyyamsiifnaan maayidha Fariyoon isinii galee si jedheen dhiyeennaan deemaa garuu hin fagaatina. Ba'a garuu Numan fiiga numan dubbi jedha. Numan olii gadi tiraata achi hin fagaanne kan jettan ergaan isinii qaba. Har'a baajata. Baajatatu 2017 gadi isinii dhiifama. Dhugaan isinitti himaa ergaan laphee koo keessa guute harka ol kaasa fudhadhaa. Tajaajiltee daldaltee akkati achin sinne gochuu kan barbaade sun miilla keetti hidhamee kan jiru sun har'a qaxii qanxalii sirraa citu. Hin fagaatina. Taasuma. Isin to'achaan jiraadhaa. Isin moodee hin fagaatina. Gidduutti waaqayyoo Programmiidhaan karooraan saba isaa fuudhee ga'e. Sabni Israa'el jarjara, sabni Israa'el ariifata, sabni Israa'el amma dhagee borraanfata. Sabni Israa'el sammuu isaaniitti kan nuuf waa'ee Fariyoon san. Fariyoon cakkaanyiidha. Isan akkas godhu san, isan rakkisu san, isan dhiphisu sanatu itti dhaga'ama. Fuudhee ga'e kaa Museen. Fariyoon loltoota isaatii wajjin eewu fakka waaqayyo lola banuu barbaadetu hin jiru malee hin beeku malee afur qulqulluun natti dhageessisaa jira ergaan an harkaa fudhadhaa waaqayyo laa kunoo dilbatuma har'aa kana saa'itii kana nama tokkoof lola jalqaba. Nama muktis jalaa callise nama namnis jalaa callise nama firris jalaa callise. Nama waan tokko akka waan firan qabne akka baalaatti of hin lakkoofnetu gubaa'een keessa jira waaqayyo akka ila gara waaqayyo vaalii akka isheen godhattu hin godheera. Akka isheen humna argattu hin godheera. Akka inni humna argattu hin godheera. Nama waaqayyo loluuftu as keessa jira.
Si sagalee keessan ol kaasa Waaqayyo lolaadha jedha. Duba dha. Dabali. Irra deebi. Maqaan isaas Waaqayyoodha jedhi. Jadi maqaan isaas Waaqayyoodha jedhi. Jedhana duukaa Waaqayyo lolaadha. Maqaan isaas Waaqayyoodha. Dabali Waaqayyo Waaqayyoodha. Kana booda yoo sii lole Waaqayyo. Isa kam? Isa jiruuf isa jiraatu. Eessaa dhufe? Jira inni duruu tureera. Arras jira. Na ilaaluuf cal jedhe malee abbaan qabaani. Na ilaaluudhaaf cal jedhe malee abbaan qabaan. Na ilaaluudhaaf natti cufe malee abbaan qabaan. Yoo tureeyyuu waan koo hin dhufa. Yoo tureeyyuu. Tigalagala akka sedhaani waaqni keedhaani. Bilis naqaa baluu ishee. Si walii keessanii akka sedha Waaqayyoodha. Abbaan keedha. Yoo tureeyyuu. Hin dhufa. Isa jaaduun sitti dhiyee darzaanaani jecha darbatte sana yaadinati. Hin dhufa. Kan sammuu keessan baasina hin dhufa. Isti namni tokko seexanni dhaga'u sagalee ol kaasaa Yesuus hin dhufa jedhame. See tokko dabal. Yesuus hin dhufa. Namni tokko maqaa manaa isaati akkuma waamullee Yesuusin waamuu maqaa rikaash tanaa salphaa godha. Maqaa bira baluu waaw jettee nama waamtuuni amma sagalee keessan ol kaasaati. Namni Yesuus irraa jaalalli qabe koo maraatuudhaaf. Tokko jaalalli camcara gittin jiru. Jaalalli tun qabne siyaa qabu arra siyaa qabu. Isin sagalee keessan ol kaasaa Yesuus hin dhufa jedhame. Isti meeqas godhame waa tokko amma marfeen isin waraanu kiniiniin isinii kennuu qabu. Sagalee Waaqayyoo isinitti darba. Yeroo asii baatan amma isa jalqabaa kan mana sammuu keetti dhufu waa'ee manaa waa'ee biddeenii waa'ee bayyaanatii. Amma isa yaadati waa'ee bayyaanatii. Isa jalqabaa kan sitti dhufu waa'ee barbarree kan anatti sirrii tokkuma biyya tokko keessa irraa oluma duukaa marfeen waraananna amma gaafa sii baatanii amma dhugum mee hojii manee kan hojjedha dhugaan sanatti ma jireenyi keessan jijjiirama argata yeroo manaa baatanii namas yoo dubbistan Yesuusin dhufeera. Isin maraatu sinina je kottu kai kot maraatu sina jedhan harka isaa qabit Yesuusin dhufe. Hin maraatte no maraanne ajandaa isa bara kanaan dubbachaa jira. Ajandaan bara kana Yesuusin dhufaadha. Yoo rakkateeyyuu yoo beeleeyyuu yoo ari'atameeyyuu yoo maqaan nabadeeyyuu abbaan koo hin dhufaa. Isti mee kana narraa wadha yeroo mangadi ba'u kana jechuun jalqaba warreettan tokko hin saalfatin har'a jariibi ol kaasa hin jettu. Yeroo mana gabaata yoo harka namallee qabu baattanii giddeetaan godhu Yesuusin dhufaa kophaa isaa gala mana kiraayii maalan kaffala jedhaan turreetu waggaa 30 guutuu. Attama bormoo maal nyaannattee hin beektu mi'arra isa kana Waaqayyo sitti isa darbe hin qoxxoruuti kanuma booda mee ajandaa kee jijjiiri. Kana booda qoxaarii kee jijjiiri. Yesuusin dhufa. Yoo kana jechuu jalqabdu dhugaas kiiloon kee dabalaa deema. Afuurri kee haaraa deema. Waan kee gadhiifamaa deema. Jireenyi kee haaraa ta'a. Ba'uunat baay'ee natti tole. Dhugaa. Ilaa isa booda Fara'oon humna isaa isa dhumaa gargaarame saba Israa'el boodaan ka'e. Galaanni immoo dura jira. Mi arkala chol kaafadhaa hibba bareedduu tokko sin eebbisa. Sin eebbisu obboleessa ko ergaa kanan sitti maan inni si fuudhee kee waaqni kee ajandaadhaaf waanta ta'eef ajandaadhaan waanta ta'eef galaanni dura kee jiru sin nyaatu. Irra deebi'een sitti maa inni si fuudhee kee abbaan kee karooraan si fuudhee waanta ta'eef bubbeen amma sitti kee si balleessuu hin danda'u. Rakkinni amma keessa jirtu sin balleessu ameen jedhee.
Asii jalqabe har'aa asii jalqabe. Ammasin over namni baay'een gara caalaa naman qabuudha maleessa guyyaa tokko akka qaban jedhu naman qabu. Inni kaan faarfannaan tokko illee jira miti. Inni kaan illee qaba jedhu faarfannaan tokko jira. Dhuguun faarfannaa akka waan hin dhageeffate fakkaata. Inni kaan illee fira qaba. Inni kaan illee waa qaba. Ani garuu sin qabu. Kette gaazeen intala obboleettii tokko faarfate natti fakkaata. Inni kaan illee fira qaba. Moosin qaba. Amma firan qabuudhaan jalqabdee firan qabuudhaan xumurraani bakka ati jireenya kee irratti kisaaraa guddaa keessatti. Firan qabuudhaan yoo jalqabdee Yesuusin qabaadhaan xumursi. Isi walii keessanitti ma ati jedhaani jedha ati jedha. Safara kana Waaqayyo eebbisu. Walitti maa mana san dubba jalqabe niisu. San jalqabe dubbadhu. Walii keessanitti maa ijoollee keessa ilaalaati. Maan ijoollee keessa ilaalaa nutti ulfaate haa ulfaatu ilaali. Akka nama asiin na baasii jedhutti immoo harka ol hin qabinaa. Nama lama tokko harka ol qabadha. Asiin na baasii isa ijoollummaan beektan asiin na baasii sadii isaati ijoollee keessa ilaalaa. Akkasidhaa. Amma sirees hin golfinaa. Hin golfinaa. Ijoollee keessa ilaalaa akkasidhaani. Abbaa qabdaa jedhaani. Maqaan abbaa keetii godhate. Amma yeroo abbaa qabdan inni waa'ee tashoomaa kiiloomeetira 700 yaaduun qabu. Maaltu achitti si keessa danoo jira abbaan kee? Isa amboo jiru abbaa keetti maaltu mataa si cabse ganaa qarshii 200 baaftaa tiraanspoortiidhaaf. Abbaa qabdatti hin gargaaramtu danoo jira. Si keessa jira. Si wajjinoo jira. Satti maamataa jab. Dhugaa satti. Itti maagaa itti maam. Ati jedha. Naman qabuudhaan yoo jalqabdu jedha. Gooftaan qabaadhaan xumuri jedhaani. Ameen jedhi gaafoo dergaan. Ba'uunat ammani bara 19 tokko gaaman kana umurii namaa kaalkuleet godha jagni tokko godha. Bara 1997 jalqabe Finfinnee dhufe. Na dhaggeeffadhaa. Amma tokko baay'ee warra sagalee waaqayyoo kana fooniin galagaggalchiisanii fooniin galagaggalchaa oolan nuyi barsiisaa dhadhan halkanii guyyaa yaada adda addaa ingiliffa waan beekaniif ingiliffa waan barataniif googilii irratti dabalanii kan abaruu irratti dabalanii kan galaalchaa irraa kan guddataa irraa kan joonfa irraa joonsiinaa fa'i irraa itti dabalaniitu fidanii barsiifna jedhanii sammuu nama baxaxanii kobilistoonii ala gadaa godhanii lafa kaa'an. Yooti waa'ee geggeeffama hafuura qulqulluu itti himte akkasumatti eenyaan anuu jira. Dhaggeeffadhaa. Naqamteedhaa ka'eetan dhufa. Naqamteedhaa ka'ee nama tokkoon beeku Finfinnee nan dhufa. Nuyi nama sadiyyuu. Isaan keessaa immoo anatu qarshii qaba. Qarshii meeqan qabaa? 145. Yeroo sana naqamtee baddana qarshii 25 nufta. Qarshii 25. Baras. Na dhaggeeffadhaa. Hawaayee qarshii isinitti himuuf hin jenne warra waaqa maratan. Naman qabattee gaafa kaatuun karaa mattaftaa waan tokko herreegan qabu. Rinkoo jirattee gaafattu amma dhaggeeffadhaa. Maaliif kan riisarchii isaa hojjettanii beektu namni qarshii qabu baay'een isaa dhukkubsataadha. Maaliif? Iskoortaa kaawwatee jira jechuudha. Gooftaa biratti jira kan biraan. Gooftaan waan akkasiin barbaadu. Dhuunfaa kalee kee kan isaa godhachuu, coggaarraa kee kan isaa godhachuu, qeensa kee mataa kees kan isaa godhachuu. Kan isaa gaafatti taatu sassi kee keessa ameen jedhu. Issi sagalee ol kaasee an kan waaqayyoo ta'e dabalii dubbadhaan kan waaqayyoo ta'e. Ana biratti jedhennu. Ana biratti waaqa kan biraa qabaatu. Anuu sin gargaara, anuu sin hooggana. Makiinaa lennee nu duukaa immoo ijoolleen miira ta'an mirriitiin beekne kan miiraan deeman jiru. Ani mirriitiin an kee ijoolleen miiraan deeman immoo jiru. Warri miiraan deeman natti dabalaman.
Olkaas ilaas eebbisu olkaas argake. Warra miiraan sitti maxxananii sirraa adda ba'uu dadhabanii eebba kee nyaatan si biraa hambisu Waaqayyo. Miiraan dhufanii makiinaatti dabalamanii qarshii koo fixan. Hamboo gaafa geenyu qarshii bin. Waaqayyo situ kaffalee situ laatee jedheen ni himne Waaqayyo. Ol galee tan mana shaayii tokkotti ol galee maalla gootaannaan makiinaa tokko dhufaa jedhe minibaasii wayi lixi naan jedhe. Qarshiin qabu kaa lixi natti ol deebistaa. Amma tokko yeroo tokko abbeen koo maayira sitti fakkaata. Gurbaa lafa akkasii dhaqan lafa akkas bokkaa rabu natti ol deebistaa abbaa keetiin jedhe. Abbaa keetti ol hin deebisin. Abbaan kee tokko olaasa abbaa isaatti ol deebise. Amma turaajiin tokko ka'ee dhaqiitii Waaqayyo gooftaan machaa karaa kanarra dhaabadhu daqiiqaa 15 waan sii kunna raajota bara kana ol deebistu kanaan waan keessan qaban ol hin deebisina. Isti ol eebbisaa galaa eebba kanaan arraa kaasteedha. Nyoo jedha arraa kaasteedha. Olitti hin deebisiniidha. Olitti deebistaa innaa utaalee makiinaa lixa. Konkolaataa gaafa lixee jedhu deemee dhufe raddaatiin na bira ga'e. Ollatti hin deebisinnaan jedhe kaa. Amma kan koo raddaatii maa wajjin haasa'uudha malee ol deebisuu dhaabuun qaba. Eessa deemta? Finfinnee. Qarshii 5 immoo yeroos asumaa Finfinneen Hamboof Finfinneen. Fidi. Hin qabu hin jedhu kaa. Yeroodhaan maleessaa qaaniin kun hin hafti. Yeroodhaan malee immoo innati ammame amman erga gaafa sanaati namaa wajjin yoo nyaata nyaachuu dhaqe dura jechuudha yoo namaa wajjin nyaachuu dhaqe tokko waka barumaan lafa fixa. Namni isin wajjin nyaata nyaachuu dhaqxan tokko afeeruu dhaqxan minise waka barumaan nan kafala hin qabu waa waka barumaan hin wakabin isa qabdu qabdaa san qabne hin qabdu. Kana sillixaa ammatu kaffalettee ni deemte of ajjeesa elektirikii qabataa. Ila galsi friita of gadhiisa isa qabdan qabdu isan qabne immoo qabdan. Isinan eebbise. Isicha qabdanii qabdu isan qabne immoo hin qabdanii isa qabdan irraa kaasee Waaqayyo isinii eebbisu. Hin qabu jedhe girgiddaan ilaale asan galagal siinaan jedhe naree achan ilaale. Yaada kootti gaa yoo dubbachuu baadhe gooftaa kolaa kun dhufeera akka sadhumaati inni kun salphina sadhumaa kaballaa sadhumaa gooftaan du'aadha sittani maa dhagee ergaa tokkoon dubbachuuf gara koo dhufe dhimma keessanaaf sigidduu Waaqayyo galee. Sadhumaa salphina sadhumaa boo'icha sadhumaa gidiraa sadhumaa kokkee waan nama qabu beektanii kokkee kan si qabu jireenyi kan si tadhaa'e waan gootu kan nabdu akka jedhinaan jedhe Waaqayyo ani gidduun sii gala jedhe Waaqayyo. Sadhumaa Daawit akkas jedhe ani abduu gidduutti tarkaanfii tokko hafeera. Waaqayyo tarkaanfii tokko masaraa waggaa 40 keessa ta'anii hoogganan godhe Waaqayyo. Neerasa Waaqayyo. Riga Waaqayyoon beektu ati. Sittani maa dhagaye guyyaa irraa jalqabee xinna atis tuffattee namni sirkatti tuffate Waaqayyo jette sii godha. Utuun achi ilaalaa jiru ni yaadadhaa obboleettiin tokko diimtuudha. Oolataa kana keessa jiraatti. Gaafa sana sinan beekaa anarra peenteedha taate maal akka taate hin beeku. Akka jette kansaa nan qabbala. Amman ishee beekaa ishee qabaan dubbadha ishee qabaa eewu nan qaba Waaqayyo immoo eewu naa kenna. Naman tursin Waaqa tursii isa dhabdee argatta. Nama gaafa tursitu isa qabdu dhabdu. Nama gaafa tursitu namtichumaan kisaara hamaa keessatti kufta. Waaqa gaafa tursitu garuu Waaqayyo fira sii laata hamee jedhiyaata. Waaqa tursi jireenya kee keessatti. Booda naa kaffalte gaa. Ammoo miila walirra kaadhe gaa. Seexanni immoo gidduutti dhufte silaa hojii seetiinis. Amma Finfinnee mana hidhataa naan jette. Mana namaan naqu gooftaa san tajaajilu duratti seetti. Mana namaan beeku. Tan deebi'a lallaba dhiisee immoo tokko immoo jira poolitiikanyaa peentee tokkodha. Lallaba dhiisee immoo kan isaa jalqabee dhalaa yoona tokko. Booda
Waa tokko haasa'u turan ijoollee tokkotu. Warra biyya isaanii maqaan na'u naannoo Guulallee baankii daldala Itoophiyaa dugda duubaa maqaan abaluu akkas jedhamu jira jedhan. An dhufeetan atoobistaraatti bu'ee Guulallee kan jedhamu qabattu jedhanii haasa'an. Guulallee mangaleen birriin qabu. Anarra akkas godhaa jechaan jiran. Bulaa takka godhettee bulaa takka hidhattee Finfinneen naqattee qarshii 70 wayi nama naa kaffalatteenaan siree bulkaan dhabda. Inni kun mirriitii gaafata. Ilkaan tokko immoo qarshii 10,000 dhaabbatu. Isaaraan galiin. Ani difiratii sanatti sin oofaan jiru. Yoo hafuurri qulqulluun si geggeessee amanee jechuu barbaade. Dhufeellit achi warraan tokko silkiidhaan afaan Oromiffaasee birqiidha baras. Birqiidha addaa Oromiffaas omnaan waan dhunga godha. Anoon rakkinni isaa immoo hin beeku kaa. Oromummaadhaan miti kanan dhunga godhuuf afaan hin beeku. Achi warraan itti siqeetan isin beektu hin jedhee egaa silaa rakkataa irraa haasaan hin bareedu. Yeroo itti bareedu garuu qaba. Namni haasaa rakkataa bisgurran laatu. Naan jedheenaan eessa dhattannaan Israa'el lama jedhamu beektu naannoo Guulallee kana hin jedhe maarra gibbii masanan dhaqaan jedhe. Eessa maal hojjetta an tajaajilaan tajaajilaan bakka andaa'uma irra galgalanuu kadhatta gaa nu baay'een immoo waaqayyo natti dhufuu barbaade amma taaksima keessatti raajii gochuu barbaade. Barri cal jechuu akka jiru barri dubbachuu akka jiru hin dagatin. Gaan sittim si'eebbisu barri cal jechuu afaan kee rakkinni jechi nuu gabee kan jiru ilaa kunoo maqaa abbaa ilmaa afura qulqulluun irraa baaseera. Dubbachuu jalqabde kana booda. Natti dhufuutti ka'e bakka dubbachuu barbaade bakka isa kanas kaffaleera jedhee 75 saantimiidha. 75 saantimiina yaadadha. 75 saantimiina kaffale. Bakka isaa wajjin manatti gallee Israa'eliin nan argade gibbii sanatti nu kuusan ta'e. Gaaffii tokko waan tokkoofan kan hundumaa deemu. Naqamtee akkan ka'ee Finfinnee dhufu kan godhe abbaas miti eessumas miti qarshiis miti sagalee. Warri tokko sana fi isin gochuuf dadhabaa isin gochuuf sagalee isin hirkatti rakkasiisanii waa'ee qarshii waa'ee barumsaa waa'ee maalii booldi gootanii akkasuma ol baastanii haasoftan gochuu barbaadu. Isa kaan xiqqeessee sagalee booldi godhe. Ol kaas sagalee mirriitii furan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin torbee milkaa'inaa. Saduma kanaaf akkasidha. Waaqayyo Museetti dubbate. Museen akkas jedheen saba sanaan. Museen immoo saba sanaan warra Gibxii warra har'a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa hin argitan. Utuu isaan maal godhaa jiranii argitan. Utuu isaan isin ari'anii argitan miti. Utuu isaan qabanii boolla isin keessaa baatanitti isin deebisuu barbaadan utuu isaan isin duukaa fiiganii argitan miti. Kana booda amma nama jagna tokko gaafa kakatu argite yoon si dhiise. Yeroo sanatu ati fuulli kee bicaa ta'a. Dhiyeenyaan karaa silkaa bade koompaasii kee fudhatee gate gaaka. Waaqayyo abeet jagna koo Yesuus. Abbaa koo Yesuus. Mammaaksa tokko jira sii galee. Mammaaksa tun taane wanta tokko haasaa wayi. Maal jedhaa? Namni gafarsii jiilchee gufuu gurraacha baqatadhan. Beektanii waan akkayi? Nuyi warra durii beeka. Nuyi warri durii beenu. Beenu? Warra durii. Maal jechuudha? Halkaniif guyyaa. Akkas ija durii baadiyyaadha baratti dhalatte himuu gaafa barbaadani. Baratti dhalatte baadiyyaadha abbaan duruu himuu gaafa barbaadan. Bara Fiqaaduu Dheeressaa sangaa Zarihuun hate dhalatte. Bara Abaluu gaagura hatuudhaaf ka'ee irraa kufe mukarraa baras dhalatte. Marchamu beekta. Yaadni nama tokko akkas. Presensii Waaqayyoo, argamuu Waaqayyoo, jiraachuu Waaqayyoo yaadatu isa seexanii dheengadda madeessa waggaa 30 isaa. Kan Waaqayyo si fayyise immoo kan hin dagatamne meeqa jira? Meeqa jira kan Waaqayyo si fayyise?
waaqayyotti si gargaare meeqatu jira. Dhuguman sitti sabni Israa'el kan isaan yaadan isa gaafa Fariyoon dhoqqee dhiichisiise cakkaanyi akka inni ta'e qofa. Isa qofa yaadatu. Gidduutti sodaataniiti. Bakka harri sadumaati jedhan. Waaqayyo dhufe no gama keessanii sadumaa jettaniittu gama kootiin immoo dhumin jiru. Sin eebbisa. Amen jedhi sin eebbisa. Harka ol kaas sin eebbisa. Harka ol kaasaa majara kanaa dadhabne hin dadhabinaa hin jenna boris. Waggaa 90 baranaa san jenna harka ol kaasaa. Harka ol kaasaa. Gama keetiin dhumeera gama waaqayyoon immoo ganaa jalqaba. Dhumeera kana booda hin jiru nama jedhe tokko. Obboleettii tokko irratti nan dubbadhu akkasiin jedha waaqayyo gama keetiin dhume gama kootiin tokko jettee boqonnaa haaraa jireenya haaraa hojii haaraa ameen. Isti tokko jedhee ulfina jalqabanii jedhi. Adda isin rukutanii arraboo diddii sirriitti naasa'u asiin kuftanii laata tokko dheen ulfina jalqaba tokko dheen jalqaba deemsa koo si sodaachiseera obboleetti si sodaachiseera dura keetii wanta dhageessu tokko jira deemtee wanta gara boodaatti si darbatu tokko hin jiru obboleessu hin jiru jira wanti tokko jira hin dabartu kan siin jedhan jiru ergaan sii qaba waaqayyo akkas siin jedha kana booda yoo barbaadde yoo argitu sagalee koomin sagalee waaqayyoon settu wanti kee tokko wanti karaa sitti cufe tokko kanabdee kan hin beenne tokko wanti sitti argamu tokko wanti akkati fiixaan ba'umsa hin arganne tokko akkati hin dabarre mucaa kakuu taate akkati hin dabarre kan barbaadu tokko hin jiru ergaan sii qaba harri sadumaati jedhinaan jedhe waaqayyo saduma saba Israa'el adda kan godhu qaama isaanii dhukaas bifa isaanii sanyii isaanii qofa miti kakuu amma si eebbisaan jira ji'uun fulbaana mini fulbaana biyya keessan jirtan fulbaana mini ol kaasaa waaqayyo silaa arraba koo duukaa deemtee namatti naa maxxansitee argeera itti naa maxxansi ol kaasaa harka dheeressa harka keessa ol kaasaa dheeressa harka ol kaasaa satat godha ol kaasaa harka keessa sin eebbisa har'a sin eebbisa guyyaa irraa sin eebbisa inni si gaadu si qabeera kan jedhu na qabeera jettee sodaattee jecha adda addaa dubbattee arran bulu jettee natti dukkanaa hirattee harka isaa ofirratti argaa kan jirtu ilaa kunoo si bira geera lafa dhattu hin qabdu sin jedhee halkaniif guyyaa kan si doorsisu waan kamiin haa ta'u akkasiin jedha waaqayyo si bira gee malee sin qabne siif isa gidduutti garaagarummaa jedheera galateeffadhu waaqayyoon akkas jedhe duraan doorsifamaa jiru boodaan doorsifamaa jiru lafa dhaqan dhabaniitu jecha filannoo isaan filatan maan addeebi'anii Musee maaltu achii nu baasisiin jedhee si kadhate silaata of gurguddifta jedhan Musee beeku malee sa Musee dugda duuba jiru beeku namni tokko nama qeenxee arga malee namicha dugda duuba kan jiru beeku maaltu akkasi maaliif nu baaftechi iddoon awwaalaan jiru moo waaqayyo yeroo tokko jechi kadhati keenyaaf jireenyi keenya akka sirba sidaamaa waaqayyo hojii wal jala darba sirba sidaamaa seedhan tokko beektu tokko naqaa tokko hin galu namni tokko waaqayyo waa'ee jireenyaa isaa inni du'aa isaa waaqayyoon jiraattadhaa inni dhaqee qorichaan tuutaa jira waaqayyo jiraadhu siin jennaan mootummaan gamtoometu ka'eeyyuu as hin godhu kan seexanaallee egaa Yesuusim jettee biyyaariita amma kan dadhabne namaati Musee maaliif akka nu gootadhan Museetti wacuu gaafa jalqaban Museen hedeen gab jedhee gab ergaddaa ani ofii koon isin hin gaggeessu isatu geggeessinaan jedhe ofii koon miti seebbisaan jira arri fulbaana 26 miti ol kaase dhugaa waaqayyo akka nama baajata mootummaan federaalaa maayida Tigraay kililiidhaaf baajata biliyeena manaa gadhiisee
ደቡብ ክልል ኦሮሚያ አፋሪ ቤኒሻንጉል ጋምቤላ ጀረምቲ አረ ባጀታ መቃባ ኢልማ አፍሮ ቁልቁሉራ ከወጋ ከናጭም ነው ይባል ኢላ ሚለ ናፍራ አመንቲና ፍራ ነገሩ ሲታ መቃባ ኢልማ አፍሮ